Ashamaa harka fuunee jaallatamoo hordoftoota chaanaalii Abdii Inspire kan taatan akkam jirtu. Egaa guyyaa irraa Luke Match kan jedhu kana appii baay'ee barbaachisaa ta'e bilbila namni kamillee kana booda yoo gate bilbilli akka carraa yoo sin jalaa bade haala salphaa ta'een argachuu dandeessu jechaadha. Maal fayyadamtanii? Appii kana fayyadamtanii jechaadha. Yeroo hunda appii kana daawunlood gochuun sin barbaachisaadha jechaadha. Sababiin isaas appiin kun baay'ee xiqqoodha. Luke Match jedhamti. Meegaabaaytii 2 qofaadha jechaadha. Eessaa daawunlood goonaa, akkamitti fayyadamna kan jedhu steepii guutummaa isaa isinitti agarsiisa. Wanta isin har'a hubattanii appii kanarraati. Tokkoffaa moobaayiliin keessan yoo sin jalaa bade, bilbilli keessan yoo sin jalaa bade haala salphaatiin bilbila keessan deebistanii argachuu dandeessu. Akkasuma immoo yeroo hunda appii kana irratti feetanii bantanii adeemuu qabdu jechaadha. Steepii hunda isaan isinitti agarsiisa. Yoo bade akkamiin argannaa? Appiin kun maal nu fayyada? Gaaffii kana hundaaf viidiyoo kana keessatti isiniif hin deebisa. Xuruutti na hordofaa. Amma steepii jalqabaarraa kaasnee gamanumaan gara Play Store keessa seenna jechaadha. Maaf Play Store keessa seenna yoo jettanii appii kana akka buufattan, akka daawunlood gootan isinitti agarsiisuuf jechaadha. So bakka kanatti Play Store jedheen search godha. So Play Storein naaf dhufee jira jechaadha. Achitti bakka search batanii kana yeroo tokko kilik gootanii seentu. Bakka kanatti maal tsaaftu? Luke Match kan jedhu sammaa barreessitu jechaadha. So kunoo fidee jira jalqaba irratti yeroo tokko cuqaastu appii kana maal fakkaata malkiin isaa kan jedhu isinitti agarsiisuufidha jechaadha. Meegaabaaytii xiqqoodha. Meegaabaaytii 2 qofaadha. Meegaabaaytii 2 daawunloodii gootu garuu bu'aan isaa baay'ee guddaadha jechaadha. Sababiin isaa bilbilli yoo sin jalaa bade qallaaliitti bakka bilbilli keessan jiru namni bilbila keessan fuudhe sun suuraan akka inni iimeelii keessaniif galu kan taasisudha jechaadha appiin kun bakka inni jiru duukaa. So fakkeenyaaf as xiqqoo butee abaawutii isa sin agarsiisa ilaaluu qabdu. Yeroo hunda miliyoonii 5 walitti daawunlood godhee jira jechaadha appii kana. Miliyoonii 5 plus kan jedhutu jira jechaadha. So ani walumaa galatti wanta buusee jiruufi open jedheen seena jechaadha. So argaa jirtu kana fakkaata. Armaan appii kana, loogoon appii kana kana fakkaata kunooti. Mallattoo X wayiitirra jira. So baay'ee salphaadhaan mul'ata jechaadha. Kana booda yeroo tokko open jennee seenna jechaadha. Akkamiin fayyadamna kan jedhuufi yeroo tokko open jennee appii kana cuqaasnee seenna jechaadha. So bakka kanatti maal jedha? Iimeelii barbaadan irratti waa'ee icciitii bilbila kanaa akka inni isiniif ergu ni barbaaddu jedha. Yeroo tokko enable goonan banna jechaadha. Ishee filafiiti kana yeroo tokko okay kan jettu kana cuqaasneeti seenna jechaadha. Achiiti active akka inni ta'uu fi active this device admin kan jedhu appii kanarratti moobaayilii kanarratti akka inni informationii iimeelii keenya keessa seensisuuf active kan jettu jalqabarra jiru kana cuqaasna jechaadha. So baay'ee namatti tola. Bakka kanatti iimeelii barbaadan filattanii gashuu dandeessu. Iimeelii erga gashitanii booda okay cuqaastu jechaadha. Maaliif iimeelii gashitu? Bilbilli kun yoo bade gaafa paaswoordii wallaalanii sadii yaalan iimeelii isin irratti barreessitan irratti footoo kaasee bakka inni jiru isiniif fida jechaadha. Lookeeshinii isaa ilaaluu dandeessu. Lookeeshiniis bantanii. So guutummaa isaa isinitti agarsiisa. Amma bilbila kana cufee paatarnii isaa dogoggoree iimeelii irratti maaltu gala kan jedhu waliin ilaalla jechaadha. So yeroo tokko premium kan jettu kanarreen seenna. Premium kan jettu kanarratti bakka cuqaasamuu qabutu jira. Hundasaa banuu qabdu jechaadha. Hundasaa kana raayit gochuu qabdu. Footootiin akka galu, rikoordiitiin akka inni isiniif gashu wanta hunda erga bantanii booda yeroo tokko kallattii keessaa baatu jechaadha. Appii kana keessaa baatu jechaadha. Amma maalidha? Cheek gochuufidha jechaadha. Dhugumatti appiin kun hin fayyadamu hin fayyadu. Maaliif jennaan appilikeeshinii kanarratti bilbilli keessan tarii hin beekamu jechaadha. Haalaan itti baduu danda'u, haalaan itti nama jalaati yeroo tokko hin beekamu jechaadha. Hattuun garaagaraa yeroo itti sin jalaati bilbila keessan saamutti karaa salphaa argachuu dandeessu jechaadha. Yeroo tokko appii kana keessaa baaneeti maal goona? Appilikeeshinii kana tootaalii hin cufna jechaadha. Tootaalii cufneeti yeroo tokko paatarnii appii kanaan dogoggora jechaadha. Paatarnii moobaayilii koo dogoggoran gasha beekaa. Appiin kun dhugumaan eegamoo na eegu kan jedhu. Kana booda dogoggora gasheetanii iimeelii koo sana keessa seenee immoo ilaala. Iimeelii koo sana keessatti akkamiin akka inni fiduu danda'u jechaadha. So amma na hordofaa yeroo tokko appii kana kiloozii godheen paatarnii dogoggora jechaadha. Na duukaa bu'a. Akkuma argitan kunoo amma paatarnii dogoggora gasheen isinitti agarsiisa jechaadha. Si'a 3
Kana booda footoo akkamii nu kaase kan jedhu suura keessa seennee ilaalla. Osoo attuutii sin jalaa atee paatarnii dogoggore ta'e maal fakkaata kan jedhu argitu jechaadha. Gamanumaan deebinee gara Gmail keessa seenna jechaadha. Baga nagaan deebitan dhuftanii kunoo amma gamanumaan gara Gmail keessa seenna. Gmail keessa seenneeti maal ilaalla? Dhugumatti appiin kuni suura hin kaasamoo hin kaasu kan jedhu jechaadha. Egaa Gmail keessa seeneen jira. Gmail appii ko kanarra mobaayilii ko kanarra jiru jechaadha. So Gmail kana keessa yeroo tokkoon seena jechaadha. So Gmailiin ani appii kanatti hidhee kunoo lammeeffaarra jiru kana waan ta'eef argitanitti jira. Dhufe waaw baay'ee namatti tola. Luuk Maach kan jedhu jalqabarra galee jira jechaadha. So namni dogoggoraa olee fakkeenyaaf beekaan dogoggoraa olee isinitti himeen jira. Suura kaaseeti eessa akka inni jiru naannoo kamirra akka inni jiru adiraashaa kam akka inni ta'e suura kan mataa korra deddeebee kaaseeti fide jechaadha. Kanaaf baay'ee namatti tola. Baay'ee salphaadha. Fayyadamuutiin appii kana fayyadamuutiin gabaabaamatti bilbilli keessan akka inni bakka tokko hin geenye atattamatti harkarratti qabachuu dandeessu jechaadha. Eessa illee akka inni hin geenye jechaadha. So kunooti baay'ee namatti tola. Kaasee fidee gashee jira jechaadha. Argaa jirtu. Bilbilarra deebiin dogoggoraa jira. Suura na kaasaa jira jechaadha. Battalumatti suura na kaasee deebee jechaadha. Kanaaf maappiiree asumarraatti view map kan jedhu kana naannoo kamirra jira? Safara kam jira kan jedhu maappii kana yeroo tokko cuqaastanii keessa seentanii ilaaluu dandeessu jechaadha. Maappiitiin atattamumaan hordoftanii dhaxxanii bira geessanii qabachuu dandeessu jechaadha. Baay'ee namatti tola. Bilbila keessan eenyu akka fuudhe suuraan akkasitti isiniif kaa'e jechuun baay'ee salphaadha jechaadha. Gabaabaatti argachuu dandeessu nama sana. Kanaaf baay'ee namatti tola. Appii kana liinkii isaa description irra isiniif kaa'a yookiin immoo description box irra yoon isiniif kaa'inaan isinii ba'uu dide search gootanii akkan search godhe kanaan argachuu dandeessu jechaadha. Kanaaf wantoota bu'aa qaban wantoota nama fayyaduu danda'an chaanaalii keenya kanarratti argachuu dandeessu waan ta'eef chaanaalii keenya kana subscribe nuuf godhaa. Galatoomaa salphaadha jechaadha. Appii kana fayyadamuuni baay'ee namatti tola. Oromoo koo chaanaalii keenya kanammoo subscribe nuuf godhaa. Namoonni maatii keenya hin ta'in share like nuuf godhaa. Galatoomaa turtii gaarii yaada qabdan koomentii garaagaraa qabaattan nu barreessuu dandeessu. Turtii gaarii.